keessatti jiraachuun hin mijanne keessatti mo'icha nuu kennee guyyaa eebbifamaa dubbii isaa sarraa dhageenyuu fi ayyaana Waaqayyoo laphee keenya keessa kaa'ee wal tajaajilu yeroo eebbifamaa akkasii nuu kenne maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Garaa kootti baay'ee si yaadaa isin dheebochaa kan ture obboleessa keessan Paaster Siidaadha. Waaqayyoo karaa adda addaatiin ayyaana isinii baay'isee jajjabaachaa gooftaatti cimaa akka jirtan quban qabaa. Namoonni karaa adda addaatiin tajaajilawwan jiran immoo koordineet gochaa yeroon keessan yeroon baay'ee xiqqoo ta'eetos hin daangessiin amanamummaadhaan Waaqayyo amanamaa hojii mana Waaqayyoo cichoominaan hojjechaa jirtan gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni hunduma keessaniif dachaadhaan haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Tajaajila darbuu sagantaa darbuu karaa garaagaraatiin waan gooftaan nutti dubbatu immoo itti fayyadamuu akka dandeenyu nus Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Saba dubbii kana dhaga'uufis ayyaanni ittiin jiraatan haa baay'atuuf jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf haala xuruu ta'e keessa hin turre kanarraa kan ka'e turbee kana isinirraa fagaadheera. Jaalala Waaqayyootiin akkanaa kadhattan sinan gaafadha jechuudha. Tajaajila koo keessatti Waaqayyo namoota walitti nu fide waan ta'eefi kadhataan na bukkee akka dhaabbattan isin jajjabeessuu waamicha isinii dabarsuun barbaada. Kanarra kan darbe gooftaan haala hundumaa keessatti cimina nuu kennee waa hundumaa binnee boojinee irra darbinee ayyaana Waaqayyoo hojjechuun dubbii Waaqayyoo hojjechuu hojii Waaqayyoo hojjechuun tajaajiluun ayyaanni akka nuu baay'atu Waaqayyo immoo ayyaana nuu baay'isaa hin amanna. Yeroon isin wajjin dabarsu kanatti dubbii Waaqayyoo baay'ee Hafuurri Qulqulluun haala mijanne keessatti na barsiise tokko isinii qooduudhaafan gara keessan dhufe. Sagalee kanarratti walii wajjin dubbanna tarii har'a kanan xumuru ta'uu dhiisuu danda'a. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti barreessee boqonnaa 4:15 irra kan jiru nan dubbisaa. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti in guddannaa jedha. Gara isa mataa nuu ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa. Efesoon boqonnaa 4:15. Waaqayyo abbaa keenya wanti hundumtuu si biraa kan maddu jaagaarummaa kee, jaatola kee, jaayyaana kee, jabaay'ina araara keessa guddaa sanaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana dubbii kee isa dhugaa dubbachuudhaa, dubbii kee isa dhugaa barachuudhaa fuula keetti dhiyaannee jirra. Akka ta'utti dubbii kee dubbachuu akka hin danda'uu fi ayyaana ittiin dubbatan mucaa keessa dadhabaa ta'eef baay'isi. Obboloonni koo ayyaana ittiin dhagaan si biraa haa argatan. Sagaleen kee dhoowwaa fi qabaa tokko malee jireenya keenyaaf gadaa dhiifamu. Ilma kee Yesuusiin akka ta'utti nutti agarsiisi. Dubbiin kee gara keenya akka hin dhufne, gurri keenya banamee akka sin dhageenye, fedha si barbaadu akka nu hin qabaanne, yaadni keenya karaa adda addaatiin sitti akka hin qabamne gochuu kan barbaadu macci hafuura amaa maqaa ilma keetii maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Fuura keetiin nu gargaari. Sagalee kee gidduu keenyatti dhangalaasi. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kutaana nama dubbise kuni waa'ee guddachuu Phaawulos amantoota Efesooniif haasa'a. Waa'ee guddachuu duwwaa osoo hin ta'in immoo kallattii itti guddachuun namaa ta'u macaafni qulqulluun guddina jedhee kan inni waamu guddina isa kam akka ta'es guddadhaa jechuu duwwaadhaan osoo hin ta'in fedhii guddinaa, eeguu guddinaa, qajeelfama guddinaaf ta'uu fi kallattii itti guddachuun ta'u wal duukaa kaa'a. Maal jedhaa dhugaa dubbii Waaqayyoo walitti dubbachuudhaanii karaa hundumaan jedha. Karaa hundumaan jennaan macaafni qulqulluun maal jechuu barbaadee kan jedhu sirriitti yaaduu nurra jiraata jechuudha.
Kiristoos Yesuusii fi nuyi gidduu hariiroon jiru hariiroo akkamii akka ta'e barreessaan ergaa Ibrootaa gadi fageenyaan nu barsiiseera. Maal jedhaa? Cubburraa kan hafe inni karaa hundumaan akka keenya ta'eedha. Adalle akka keenya ta'eedha. Nama akka keenyaa ta'eedha. So cubburraa kan hafe gaariin kamiyyuu kan irraa argamu eenyurraayi? Yesuus irraa jechuudha. Mataa keenya isa ta'e gara mataa keenya isa ta'etti guddannaa kan inni jedhu gara Kiristoositti guddannaa jechuudha. Eenyuun jechaa jira? Waldaa kiristaanaatiin jechaa jira. Eenyuun jechaa jira? Anaaf isiniin Kiristoos mataa kan ta'eef hundumaan guddinni keenya gara gamoo ijaarrachuutti, gara konkolaataa ammayyaawaa ta'e bitachuutti, gara beekamtii namoonni qubatti qaban addunyaan qubatti qabdutti dhufuutti, gara rakkatoota walitti qabanii nyaachisuu qofatti osoo hin ta'in guddinni sirrii, guddinni kiristaanotaa, guddinni amantootaa, inni macaafni qulqulluun afaan guutee guddina jedhee waamu guddina gara Kiristoositti guddatanidha. Gara Kiristoositti jechuun gara Kiristoos fakkaachuutti jechuudha. Bifa Kiristoos isa sirrii qabaachuutti, amala Kiristoos isa sirrii qabaachuutti, eenyummaa Kiristoos isa sirrii ta'e qabaachuutti, ga'umsa Kiristoos keessa jiru isa sirrii ta'e qabaachuutti maal haa ta'u? Haa guddannu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara sanatti maal haa taanu? Haa guddannu. Guddinni keenya gara sanatti haa ta'u. Gara sanatti guddachuu, gara sanatti darbuu, gara sanatti ce'uutu nuuf ta'a jedheetu nutti dubbata. Dhugaadhuma guddinni sirrii asirraa kan jalqabu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee guddinaa namoota adda addaatiif yeroo macaafni qulqulluun dubbatu argina. Seenaa warra Israa'elootaa keessatti bara kakuu moofaa dura duubatti deebinee macaafa keenya kakuu moofaa yoo dubbisne Israa'eloonni aadaa isaanii keessatti kan isaan nyaachisa qopheessan, kan isaan gammadanii namoota waaman, fira waaman gaafa ilmi yookaan intalli dhalatte miti. Baay'inaan isaan kan isaan xiyyeeffatan ilma irratti, ilmi gaafa dhalate kan miti kan isaan diggisan gaafa ilmi arma go'e, mucaan isaanii gaafa guddate, progreesii guddinaa gaafa inni agarsiisetu cidha qopheessu. Yaadattu yoo ta'e Abrahaam Isiyaaq gaafa inni arma go'u horii qalee firoota isaa, hiriyoota isaa, namoota adda addaa waamee nyaachisa qopheessa. Kun aadaa warra Yihuudootaa, aadaa Israa'elootaa. Maal agarsiisa? Ba'aa nurra ture nurraa buusuurra of danda'utti dhufaa jira, of beekuutti dhufaa jira. Nu hin gaggeeffamurra of hin gaggeeffamutti, nu hin bulfamurra of hin bulfamutti, nurraa fayyadamurra gara ofiisaatti waan ittiin fayyadamu of barbaaddachuutti dhufaa jira, guddachaa jira jedhanii waan yaadaniif. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kun aadaa saba kamii keessatti iyyuu akkaataadhaan walaa hiru malee progreessii namni dhala isaarratti hin eegu, dhala isaarratti hin barbaada jechuudha. Waa'ee guddachuu seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 13 inni amma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa hin adeemedha. Iddoo kanatti immoo guddinni amma guddaa ta'anitti, guddinni garuu xumura akka hin qabne itti guddachaa adeemu, jireenya namaa keessatti itti guddachaa adeemuutu jira. Gara kakuu haaraatti dhuftanii wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 80 dhaqxanii gaafa laaltan mucichi guddachaa hubachaas adeema ture. Amma guyyaa mul'inatti hojii isaa saba Israa'el keessatti jalqabeettis lafa onaa keessa hin jiraata ture. Cuma Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 40 mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutaa adeeme, ayyaana Waaqayyoo irraas argate ture jedha. Egaa waa'ee daa'imman jijjiiramanii dubbata, waa'ee guddachuu dubbata, waa'ee progreesii dubbata, waa'ee jijjiiramuu dubbata. Phaawulos yeroo dubbatu ani daa'ima gaafan ture akka ijoolleetti yaada, akka ijoolleettan dubbadha,
akka ijoolleettan sababa kennaa akka ijoolleettan jiraadhan tureedha. Amma garuu amala ijoollummaa sana hundumaa nan ganeedha. Amaariffisaa የሕፃንነት ባህሪን ሽሬአለሁ ይላል። አመለ ዳኢሙማ ሰነማን ጎዴራ ነን ሐቄ ነን ገኔ ነን ኢሴ ጀዴቱ ዱበት ሰው ጉዲነ ጀቹን ኦጃዳን ደበሉ ጀ ቆፈ ጀቹን ሂንቀበታ ጅጅረማ ዋን ተኤ ጅጅረምኒ ኩን ጅጅረማ ፊዚካላ ተኡ ደንዳአ ጅጅረማ ያዳ ተኡ ደንዳአ ጅጅረማ ሙልአታ ተኡ ደንዳአ spiritually ta'uu danda'a, academically ta'uu danda'a, economically ta'uu danda'a, angiliiwwan garaagaraatiin galumsa jechootaa keessatti gargar ta'uu danda'a. Garuu guddina jechuun jijjiirama jechuun hidigat ማለት ለውጥ ማለት ነው። growing means changing ማለት ነው። jijjiiramu jechuun waan utuu gochuu dandeessu kaleessa gochuu hin dandeenye ofiin of dandeessee gochuu waan utuu gochuu hin danda'in kaleessa utuu gochuu hin barbaachisin utuu hin beekin of bituu of to'achuu of dhoowwuu dadhabuudhaan gootu hundumaa immoo of bittee of dhoowwitee gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan gaafa dhalatu haadhatu utuu itti uwwisa. Abbaatu yookaan guddistuutu huccuu itti uwwisa. Haadha yookaan guddistuu maatii guddisutu soorata kennaaf. Harma haadhaa ofiin of danda'ee hin qabatu. Haadhatu qabachiisa. Of danda'e gaafa jettu garuu harma haadhaa ofii qabachuu danda'u. Sana bira darbee biddeena laaffistee afaan keessu san ofii isaatiin cabsatee fudhatee nyaachuu jechuudha. daa'imnati kaleessa kaasuutti baattu yookiin dugdatti baattee tabba buutee tabba baatu ofiisaati of danda'ee ba'ee deemu jechuudha. Lafati kaleessa baattee irra deemturra inni immoo of danda'ee yoo deemu guddina jechuun isa qaba. Waan kaleessa fakkeenyaaf haadha irratti siree irratti waan kaleessa godhu amma gaafa of danda'u of bita of dhoowwa iddoo filataaf. Argitanii kun maal jechuudha? Guddina jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun keenyaa waa'ee guddachuu ilma namaa gadi fageenyaan nu barsiisa. Kutaa adda addaa keessatti waa'ee guddinaa namni garamitti akka guddatu, namni maaliin guddachuu akka inni qabu, akkamitti guddachuu akka inni qabu nutti dubbata. Guddadhaan nuun jedhee duwwaannees akkamitti guddachuun akka danda'aman, maaltu akka nama guddisuu danda'u, garamittis guddachuu akka danda'anitu nutti hima jechuudha. Kutaan jalqaba isinii dubbise keessatti ergaa keessoo boqonnaaf lakkoofsa 15 keessatti karaa hundumaa gara Kiristoos isa mataa nu ta'eettiin guddannaa. Guddinni kiristaana tokko gara isteejiitti guddachuu jechuu miti. Gara maqaa paastarii jedhamutti guddachuu jechuu miti. Gara piroofeetii, gara apoostiliitti, gara rifereendiitti guddachuu jechuu miti. Gara faarfannaatti guddachuu jechuu miti. Sagantaa mandaraa nama 500 ta'an nama 5 gara nama 600 tajaajilutti guddachuu jechuu miti. Hidigat ማለት ወደ ክርስቶስ ማንነት ወደ ክርስቶስ መልክ ወደ ክርስቶስ ጸባይ ወደዛ መቀየር ወደዛ ቼንጅ መሆን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገረሰነት ጉደቹ ደቹ ገረሰነት ደንቱ ደቹ ገረሰነት ጨው ደቹ ገረሰነት ሶቸው ደቹ ከለኒ ጉዳን ዋቀዮፋ ህንጉደና አይዳ ከናፊ አናፊ ስንብለስ ጉድነቱ ጅራይቹ ጉድኒ ከሰን maqaa jaarsa waddaa jedhamu, maqaa faarfattuu jedhamu, maqaa lallabaa jedhamu, maqaa masoo maqaa wayii argachuutti jechuu miti. Kun jijjiirama. Ta'us garuu guddina jedhee macaafni qulqulluun kan waamu isa kana miti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka guddannu barbaada. Intenshinii Waaqayyoo guddina kee, eebuun Waaqayyoo guddina kee, barbaachi Waaqayyoo guddina kee, hawwiin Waaqayyoo guddina kee. Fedhiin Waaqayyoo inni guutuun guddina kee
akka nuyi guddannu akka nuyi guddataa deemnu akka nuyi dabalaa deemnu akka nuyi tarkaanfataa deemnu akka nuyi gara fuula duraatti darbaa deemnu hafuurri qulqulluun hin barbaadu. Hafuurri qulqulluun guddachuu keenya barbaadu. Waaqayyo mataan isaa guddachuu keenya barbaadu. Yesuus Kiristoos nuuf jedhee lubbuu isaatti kan gatii kanfale guddachuu keenya barbaadu. Lawxaachin ይፈልጋል. maatiin nuyi keessaa dhalanne akkas namni abbaa fuudhaan meentor ta'ee nu hordofu guddachuu keenya barbaada. Gara kamitti? Gara yaada Waaqayyoo. Waanna jibbuu qabdu jibbaa, waanna filachuu qabdu filachaa, waanna jaallachuu qabdu jaallachaa, waanna diduu qabdu diddaa akkati guddattu barbaada. Galanni guddaan Waaqayyoof. Kun amaloota namoota guddatanii. Kanaaf macaafni qulqulluun waan guddaa akka yaadnu, sammuu keenya waan guddaaf akka qopheessinu, laphee keenya waan guddaaf akka qopheessinu, keessa garaa keenya waan guddaadhaaf akka qopheessinutu nutti hima, nu gorsa, karaa nu qabsiisa. Kanaaf anis har'aa kanan isinitti himu isa kanaadha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee guddachuu kana dubbachuu duwwaa osoo hin ta'in amala warra guddina fedhii qabanii, amala warra guddachuu barbaadanii, amala warra guddachuus danda'anii macaafni qulqulluun gadi fageenyaan nutti hima.